Guyyaa har'aa haala yeroo dhimma Oromiyaan irra jirtu ilaalchisee yaada wal jijjiiruudhaaf dhiyaanne. Mata dureen marii keenyaadhaa weeraramuu lixa Oromiyaa aggaammii duguggaa sanyii waan jedhudha. Kana jalatti qabxiilee utubaa 4 kaa'anneetu jirra. Qabxiileen kun arfan inni jalqabaa qophii weeraraa Oromiyaa irratti taasifame kan jedhudha. Inni lammaffaanii jalqabbii weeraraa marsaa haaraa waan jedhurraa dubbanna. Sadaffaatti weerarri ammaa kun hamma eessaatti adeemuu danda'a kan jedhu gaaffii gaafanneetu deebii kennuudhaaf yaalla. Inni arfaffaanii fi qabxii barbaachisaadha jennee lafa keenya keessaa tokko marii nageenyaa Tigraayii fi haala Oromiyaa kan jedhudha. Dhumarratti guduunfaa kennineetu adda baana. Qabxiilee kanarratti anaa wajjiniin mari'achuudhaaf kan dhufe waa'ila koo Dr. Heenok Gabbisaa Niiwoorkirraati. Ani ittaanaa hafteeti. Kanaafi gara marii keenyaatti seennaa kallattiidhaan. Akkuma sila beeksisuudhaaf yaale qabxiin inni jalqabaa waa'ee qophii weeraraati. Amma egaa hafuurri Oromiyaa keessa jiru waa'ee weeraraati. Qophii weeraraatu taasifamaa ba'ee torbanoota muraasa darbanii fi qophii weeraraati jennee wantoota adda baafanne keessaa yaadota tokko tokko kaasuudhaaf yaala. Egaa gidduu kana akkuma yaadatamu dhimma guddaa tokko ta'ee miidiyaalee biyya keessaa biyya alaalleetu kan dhaalee haasa'amaa ture waa'ee ajjeechaa ganda Tolee jedhamtu aanaa Gimbii keessatti ajjeechaatu raawwatame kan jedhuun wanta haasa'amaa ba'edha. Ajjeechaa jedhamee kan hin jedhaa jiru hamma yoonaatti ragaa tokko iyyuu hin argine. Ani waca miidiyaarraa wacamuu keessumatti miidiyaalee afaan Amaaraatiin dubbataman irraa sagalee guddaa namootatu jumlaadhaan ajjeefame kan jedhamu malee hamma yoonaatti ragaa gadi ba'ee hin agarre. Gara fuulduraatti gadi ba'uu danda'a, dhiisuu danda'a garuu wanta kana akka qophii weeraraa keessaa akka tokkotti fudhannee akka irratti yaada kenninuun barbaada Heenok. Tokko kanadha. Gam tokkoon waa'ee ajjeechaatu jiraa jedhamee miidiyaatti gabaafame bal'inaan Gimbiidha tokko. Gama kan biraadhaan immoo ajjeechaa jumlaadhaan raawwatame qabatamaatti viidiyoon isaa kan dirreetti gadi ba'ee uummanni addunyaa ija isaatiin arge caffaa bakka jedhamutti Oromoota Walloodhaa konkolaataarraa gadi buusanii yeroo finxaaleeyyiin Amaaraa rasaasaan reebanii ajjeesan wantoota lamatu agarsiifamaa ture. Mee kanarraa hakaan ajjeechaa Toleetti raawwatame jedhamuu fi ajjeechaa immoo caffaatti raawwatame kana wal bira qabnee akkamittiin ilaaluu dandeenya haala amma Oromiyaa keessa jiru irratti. Mee wantoota kana lamaan irratti yaada kee kenna. Galatoomii Dr. Itaan. Waa'een ajjeechaa bifa lamaan nuti argine tokko kan Walloo keessatti kan ilmaan Oromoo konkolaataarraa buusanii jumlaadhaan gaafsaan rashanan viidiyoo fi suuraadhaan qabatamaadhaan addunyaan sana daawwatte hundi keenya sana argine. Ragaa qabatamaan kan lafa jiru eenyuun akka ajjeese maaliif akka ajjeesan yoom akka ajjeesan ragaa qabatamaan suuraa fi viidiyoodhaan waraabamee lafa ta'a. Waa'ee ajjeechaan kun ajjeechaa kana ajjeechaan kun kan Walloo keessatti raawwate dubbachaa jira. Ajjeechaan Walloo keessatti raawwate kun ragaa suuraa fi viidiyoodhaan laayivii waraabamee eenyuun ajjeese ragaa qabatamaatu lafa jira. Waa'ee kanaa mootummaan biyya sana keessa jiru yookaan immoo reejimiin biyya sana keessa jiru mootummaa jechuun yoo namatti cimeeyyuu jechuudha. Waa'ee ajjeechaa kanaa waan tokko waan dubbate hin qabu. Akka addunyaattis ajjeechaan kun kan ilmaan Oromoo irra ga'e wanti dubbatame wanti kondoon godhame yookaan immoo wanti gama kamiiniyyuu waa'ee kanaa namni lafaa kaasee hin jiru. Biyya keessaas taanaan abbootiin amantii isa ta'anii jaarmee mormitoota siyaasaa isa ta'anii waa'ee ajjeechaa ilmaan Oromoo Walloo keessatti
caffaarratti kan qaqqabe wanti dubbatame jiru. Gam biraatiin immoo magaalaa xinnoo Tolee kan jedhamtu naannoo Gimbiitti saba adda biraarra yookaan lammiilee adda biraarra ajjechaatu qaqqabe nama 300 oltu ajjeefame jedhamee ragaan tokko tuun dhiyaatin. Namni lama kan maqaaf eenyummaan isaa hin beekamne bilbilaan miidiyaa irratti qofa waan dubbataniif sabni Oromoo guutummaan jumlaadhaan itti himatame. Ajjechaa kana lachaan wal bira qabnee yoo ilaalle lamaansa. Tokko kan Oromoo irra ga'e Walloo keessatti ragaaf suuraadhaan qabatamaatti wanti lafa jiru akka miidiyaattis akka jaarmaa siyaasaattis akka abbootii amantiittis wanti irratti ka'ee dubbatame hin jiru. Lafatti awwaalaniidhatu bira darban. Lubbuun ilmaan Oromoo gatiinsaa asirra ga'ee jechuudha yeroo ammaatti. Gam biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo akka isaan waamanitti Oneeg Shanee kan isaan jedhan lammii adda biraa kan Tolee jiraatan irratti nama 300 ajjeese jechuudhaan miidiyaan addunyaa, miidiyaan biyya keessaa, miidiyaan bilisiginnaa, abbootiin amantaa adda addaa ragaa tokko tun argin, ragaa suuraa ta'uu, ragaa viidiyoo ta'u, waan tokko tun jiraatin gara awwaggazuutti yookaan immoo dhimma kana gara balbalsuutti cinaam jechuudha. Garaagarummaan jiru lachaan kanadha. Waa tokko jechuu barbaada. Akka nama tokkootti an kamiin amanu. I'm sure taanaanis atis kan strongly kan itti amantu. Ilmi namaa kamiyyuu kan waraana keessatti hin hirmaanne, kan lola keessa hin jiraanne, Amaara haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Tigree haa ta'u, amantii adda addaa haa qabaatu, Islaama, Kiristaana haa ta'u, Waaqeffataa haa ta'u, kan lola keessatti hirmaannaan qabaanne afaan Ingiliffaatiin active participation in conflict kan hin qabaanne ajjeefamuun irra hin jiru. Eessattiyyuu bakka kamittiyyuu. Sobaan garuu uummata bal'aa himatanii yakka duguggii irratti labsuudhaaf, waraana irratti labsuudhaaf, akka isaaniif mijatuuf, poolisii yookaan tarsiimoo baafachuudhaaf akka isaaniif mijatuuf. Laas irratti yaadadhu. Gaafa lola Tigraayitti ce'ame bara 2020 November 2020 gaafa lola Tigraayitti deemuudhaaf guyyaan 5 gaafaaf gurraa firdaa kaasan Gullisoo irratti ilmaan Amaaraa 54tu ajjeefame. Waraana bilisummaa Oromootu ajjeese. Waraana bilisummaa Oromoo immoo kan gargaaru TPLFdha. Kanaaf kamincuun innaa dirqaachuwaallen jedhanii paarlaamaatti nama boosisanii ragaan Gullisootti, ajjechaan Gullisootti ga'e ragaa qabatamaan kan hin dhiyaatin qaamni walaba ta'e qoratee riippoortii yookaan gabaasa kan hin dhiyeessin paarlaamaa keessatti gabaasa dhiyeessanii namatti boosisanii lola Tigraayitti ce'an. Uummata Tigraayin loluudhaaf jalqaba as Oromiyaa keessaa diraamaadha qopheessan. Amma immoo lola marsaa adda biraa marsaa haaraa kana labsuudhaaf jecha political expediencyidhaaf akka ta'u yookaan immoo tarsiimoo siyaasaa baafachuudhaaf akka isaaniif mijatuuf jecha waa'ee Tolee kana diraamaa kana erga qopheessanii achitti ce'aadha jiran jechuudha. Garaagarummaan ajjechaa kana lamaanii kan naannoo Caffaatii fi ilmaan Oromoo irratti kan qaqqabee fi ajjechaan Tolee keessatti naannoo Gimbiitti qaqqabe jedhame kana garaagarummaan isaa. Tokko kan ragaa qabu, kaan kan ragaa hin qabne. Tokko ilmaan Oromoo irratti duguggii sanyii irratti labsuuf kan isaan ittiin qophaa'an akka political conveniencedhaaf akka ta'utti kan isaan itti gargaaraman jechuudha. Akkasittiin inni waan kana taajjabe ta'an. Mee kanumaan wal qabatee wanti kun haala yeroo amma Oromiyaa keessa ta'aa jiru ifatti ibsa jedheen yaada. Ajjechaan lamaan kun. Namni qulqulluun kamiyyuu namni lola keessaa kan qabne kamiyyuu ajjeefamuu akka hin qabne kun ilma namummaatu namatti hima. Kun wanta gaaffii qabu miti.
Gambiraatiin riippoortiin yookaan immoo gabaasni waraana bilisummaa Oromoo irraa dhiyaate akkuma hundi keenya dubbisne bakki tolee jedhamu kun harka bilisiginnaa akka jiru. Milishaa gaachana sirnaa kan jedhan milishaa gaachana sirnaa jedhanii dambii ittiin bulmaataatiin Shimallis kan hundeeffate. Ijoollee Oromoo safara keessaa gola keessaa walitti qabanii wal ficcisiisuuf jecha milishaa isaan ijaarratantu naannoo tolee kana kontiroolii godhee akka jiru. Loltuun bilisiginnaa naannoo tolee kana qabatanii akka jiran. Odeeffannoon informaationiin yookaan immoo wal quunnamtiin harka bilisiginnaa akka jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka tolee jedhamu kanarratti military control kan qabne yookaan immoo territorial control kan qabne lafa kaa'a waraqaan ba'e jechuudha. Mee waa'ee ajjechaa kana lamaanirraa wanti ati itti dabaltu gara ajandaa itti aanutti hin deemin dura maal sitti fakkaata? Gama siyaasa waliigalaa Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessa jiru waliin kontekstiin waan kanaa akkamittiin hubatama jetta? Galatoomeen jalqabaa garaagarummaa siyaasaati lafa keessee tokko kan ragaansaa gadi ba'ee dirreetti mul'atedha. Tokko immoo tasayyuu kan ragaansaa hin mul'annedha. Kan ragaansaa hin mul'anne jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namooti ajjeefaman kun namadha. Yeroo isaan ajjeefamanii ragaan yoo jiraachuu baate ragaan fakkiitii fi ragaan viidiyoo yeroo isaan ajjeefaman yoo jiraachuu baate jiraachuu dhiisuus hin danda'a. Erga ajjeefamaniiti ragaan fuudhamu immoo hin jiraata. Keessumatti ani mootummaadha kan jedhu tokko jira yoo ta'e ragaan fuudhamu jira. Hamma yoonaa wanti mul'ate hin jiru fakkii tokkittiin ani nagarrega yoo mul'ateera ta'e ani hin argine ta'e nan sirradha. Garuu hamma yoonaatti wanti mul'ate hin jiru. Tokko isa kanadha. Inni kan caffaatti raawwatame koomishinii mirga namoomaa kan Itoophiyaa jechuun kan sirnuma nafxanyaa akka tajaajiluuf Abiyyi faan dhaabbatanii isa Daani'eel Baqqalee mataatti ta'e. Isatu ji'olokeetii godheeraa jedhe baay'ee. Ji'olokeetii godheeraa lafinni itti raawwatame caffaadha. 2021 keessatti raawwatame jechaan kuni. Kan raawwate immoo hidhattoota mootummaatii jedhe. Egaa inni Amaara jechuu baqaaf hidhattoota mootummaatii jedhe. Inni kuni ragaa jaarmiyaa isaan jarri ofiif dhaabbatantu dhiyeesse. Jaarmiyaa Oromoos miti, jaarmiyaa biyya alaa jirus miti, jaarmiyaa isaan dhaabbatanii bajeta isaaniitiin tocho'utu dhiyeesse. Ji'olokeetii godheen jira jedhe. Wantoota kana lafa kaa'ee jechuudha. Gama kan biraatiin waa'ee duula miidiyaaleetti hin darbagamu. Qabxii kan biraa akka qophii waraanaatti wanta nuyi ilaaluu dandeenyu keessaa tokko waa'ee duula miidiyaaleeti. Miidiyaaleen biyya sana keessa kan biyya alaallee hundi isaaniiyyuu isa caffaa kanarraa fedha tokko iyyuu hin godhanne. Isa ragaa qaburraa fedha tokko iyyuu hin godhanne. Fedhiin kan argame xiyyeeffannaa miidiyaalee hunda kan hawwate isa gimbiitti raawwatame jedhame sana. Kan ragaa tokko illee hin qabne immoo nama lamatu silkii dawwalee dubbatee jedhanii namooti suni gimbiidha haa dubbatanii, Baahardaarii haa dubbatanii, yookaan Gondarii haa dubbatanii, Ameerikaadha haa dubbatan wanti beekamu hin jiru. Bilbilli bilbiluma lafa barbaade dubbachuu danda'a namni bilbila. Maaliin akka bilbilli sun bilbila toleedhaa dawwalame ta'ellee nama agarsiisu hin jiru. Jechuun akkamitti toleedhaa bilbilamuun isaa barame bilbilli sun. Namni beeku hin jiru sin jechuu goote. Miidiyaaleen garuu isa kana fudhataniitu jalqaba 300 jalqabanii amma 1000 ga'aniiru dubbannu 1000 caaleeraadha namni du'e. Miidiyaaleen hundumtuu kana qabataniitu akkasittiin kan ajjeefame jedhan jalqaba qabiyyee isaa gaafa laaltuu gaafa isaanii iyyanii haasa'an maaloodhaa jettee gaafa dhaggeeffattu kan ajjeefame daa'immanii hawwanii maanguddootadha. Kan ajjeese immoo jedhan Oromoodha. Amma egaa waa'ee Oneeg Shanee isaan jedhanii kanaan dura si'a baay'ee irra deddeebine waan dubbanneef waa'ee kana haasa'u nurra hin jiru Oromoodhuma jechuudha wantichi.
Oromoodhaan kan isteetiin Itoophiyaa paarlaamaatti dhiyeeffatee shororkeessaa Oneeg Shaneetu jedhamutu jira gaafa jedhu laayisensii ittiin Oromoo ajjeesu naa kennaa jedheetu fudhatee deeme. Akkasumattis immoo nama ajjeesaa jira. Kanaaf Oneeg Shanee jechuun Oromoo jechuu akka ta'e amma namni wal gaafatu waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif Gujiitti kan ajjeefamaa ba'e qotee bultootadha. Oromoodha. Godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti amma immoo Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa keessatti kan ajjeefamaa jiru. Shawaa Bahaatti kan ajjeefamaa abboota gadaa dabalatee kan ajjeefamaa jiru qaamuma hawaasaati, uummata Oromooti. Kanaaf Oneeg Shanee gaafa jedhanii Oromoodha jedhaa jiru. Amma gaa miidiyaaleen afaan Amaaraa dubbatanii wanti isaan godhaa jiran maanni bineensa nama nyaatu tokko Oneeg Shanee kan jedhamu koodiidhaan Oromoo jechuudha. Ammas deebi'ee nu nyaate. Durumaa nu nyaataa jira. Ammas deebi'ee nu nyaate. Kan jedhu lallabisaa dhalate. Ilaa qalbeeffadhu. Oduun kun toleerraa dhagahamee jedhamee sa'aatii 5 guutiin Rooytarsiirraa dhagahame oduun kun. Sa'aatii 5 keessatti. Isa booddee Aljaziiraan itti fufee Aljaziiraan mucaa naftanyaa tokko affeereetu dhufee innis Oneeg Shanee gajjeesee maalirraa dhageesse namicha dheessa gaafates hin jiru. Amma gaa duula kanatu taasifame. Duula kana keessatti maaltu hojjetamaa jira jetteetti gaafa ilaaltu bineensa Oromoo jedhamu tokkotu nama nyaataa jira kan jedhudha ergaansa wanta kan biraati. Bineensa Oromoo jedhamu tokkotu naannoo akkasii keessatti nama nyaataa jira. Amma gaa deebiinsaa maayinnidha. Isatti hin deebina booddee yaada kee akkatti kennattu. Deebiin kanaa maal ta'a? Bineensa Oromoo jedhamu tokko kan nama nyaataa jiruu fi deebiinsaa maayinni kan jedhuu fi isatti itti dhufu. Garuu miidiyaaleen wanti isaan hojjetaa ba'an isa kanadha. Maanni inni caffaatti raawwatame ragaa kan qabu sun gatii hin qabu barbaachisaas miti. Isa toleetti ta'e jedhame sana ta'ee ta'uu danda'a ammoo na ragaa argina hin qabnu gaa. Isa achitti ta'e jedhamee sagalee nama lamaarraa dhaga'ame sanatu gatii guddaa qaba jechuudha. Akkana fudhataniitu ittiin ka'an. Maaliif isa jedhuun amma deebisaa akka deebisnu barbaada gaa. Itu waa'ee paarlaamaatti hin darbin. Paarlaamaani koteeshinii keessa naa kaa'i paarlaamaa waan jedhamu kana namoota biddeen nyaatatu achitti walitti qabamee gaafa harka kaasaa jedhan harka kaasaa gaafa harka buusaa jedhan immoo harka buusaa garuu maqaan isaa gaa paarlaamaa maqaa kan biraa ammoo waan hin qabne paarlaamaadhuma jennaan koteeshinii keessa kenna. Maaliif barbaachise kun isarratti yaada tokko kennitee gara paarlaamaatti akkatti darbituun barbaada. Waa'ee paarlaamaa irratti paarlaamaan yeroo jalqabaatiif miti kan inni kanarratti mari'atu. Gaafa Oromoon du'u paarlaamaan mari'ate hin jiru. Gaafa qotee bultoonni Gujii dhumanii paarlaamaan biyya sana keessaa mari'ate hin jiru. Paarlaamaa dhiisi. Caffeen mari'ates hin jiru. Gaaffii caffeen gaafatus hin jiru. Bakka fedhetti Oromoon gaafa ajjeefamu caffeenis hin gaafatu paarlaamaanis hin gaafatu. Kan biraa dhiisi. Abbootni gadaa gaafa ajjeefaman caffeen hin gaafatu. Gaaffiinis hin jiru. Paarlaamaanis hin gaafatu. Ajjeefamanii gaafa jennu gaafa abboonni gadaa karrayyuudhaa ajjeefaman maal akka ta'e namni hundumtuu waa yaadatu natti fakkaata. Jalqaba akkuma kana gadi ba'aniitu abboota gadaa bashannanii ka'aniitu Oneeg Shanee ajjeesee gale. Booddee harkaaf harkatti qabamanii. Harkaaf harkatti qabamanii ilaalee eenyuuf dubbii kana. Harkaaf harkatti qabamanii ragaan irratti dhiyaate miidiyaalee gurguddaan kana irratti ragaa dhiyeessanii paarlaamaan Itoophiyaa kanarraan mari'anne. Gatiin qabu inni. Waa'een Oromoo miliyoonni tokko saduu, kummi shanii saduu, namni shanii saduu gatiin qabu. Hin mari'atamu kanarratti. Gaaffii namni gaafatus hin jiru hin gaafatus. Maaliif immeejii kaafametu jira. Fakkii itti kennametu jira. Fakkii san sila siin jedhes. Bineensa namatu hin ta'in bineensa. Wanti akkasii kuni dugda duuba irratti booddee guduunfaasaa gaafa kaasnu maal dursee dhufa? Biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti, Awurooppaa keessatti, Eeshiyaa keessatti mucaa namaa fuudhanii fakkii bineensaatiin bocanii miidiyaatti dhiyeessuun kuni maal durseetu dhalata kan jedhu booddee irraa loon. Amma akkati irratti yaada kennitu kan hin barbaade maaliif barbaachise duulli hamma naga'u kun ragaa tokkittiin utuu hin jiraatin hamma kana balbaloomsanii iyyuun maaliif tokko?
Inni kan caffaa sun immoo maaliif gatii dhabe? Maa inni waan dubbiin kun? Dubbii jabduudha kun ittaan. Gaaffii ati kaastetti ceekootiin dura waan atamma marratti kaastee ragaa itti dabaluudhaaf gadda New Yorkitti warri saba Amaaraa fi warri deeggartoota mootummaa Abiy Ahmed hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'an kanarratti ወለጋ የተረገመች ምድር ትሁን የወለጋ ህዝብ የተረገመ ይሁን ጀቻለቱ ስሎጋኒ ወካን መፈክሪ ቀበተኒለቱ ይያት ለፈ ኦሮሞ ነመ ኦሮሞዳ አባራለቱ ከአባራሚያቱ የተረገመች ትሁን ጀቻለቱ ኩን ilmi oromo lubbuun oromo yookaan ilmi nama fakkii namummaadha irraa kaasan ilma namummaadha irraa kaasan kanaaf lubbuun oromoo gatiidhaan qabu paarlaamaattis miidiyaa durattis kanaaf gatii dhabe vaaliiwlesii kan inni ta'eef fakkii namummaatu irraa ka'e sabni tokko sanyii duguuggiin yookaan gaafarratti labsamu jalqaba namummaa isaarraa kaasta human identity sanarraa fuuta amma bineensa ajjeesuun bineensa daggalaa yookaan bineensa bosonaa yoo ajjeeste akka cubbutti lakkaa'amu miti innumaayyuu adanfamee nyaatama bineensi ituu bineensi nama ta'e yookaan namummaa qabaate namni ajjeesu bar bineensi oromoon namummaan irraa ka'ee akka bineensa daggalaatti dhatu adanfama jechuudha akka walii galaatti achirra jira kan argan jedhee waan ati kaasteef waa'ee paarlaamaa walii wal qabate paarlaamaa in quotation gaafa lola Tigraay November 2020 keessa gaafa eegalan akkuma salasiif kaase nama 54tu gullisoorratti ajjeefame jedhanii paarlaamaa irratti akka mana do'aagee yookaan akka mana boo'ichaa dhaboo'an namni yoo du'e boo'uun waanuma jiru political yookaan immoo crocodile tear kan jedhan imimmaan naacha agarsiisanii eessa deeman lola Tigraay irratti dhaqanii banan murtii siyaasaatiif akka mijatuuf jechuudha. Ammas wanti toletti ta'e jedhame murtii siyaasaa guddaa dhufaa jirutu jira achi keessa. Tokko argineerra already. Murtiin siyaasaa yookaan political decisionin bilisiginnaan dabarsite kaleessaaf dheengadda Shimallisii fi namichi pirezidaantii naannoo Amaaraa waliin ta'anii joint military operationidhatu murteessanii ka'an. Abiyyirraa erga komaandiin ergatti darbee jechuudha. Humna hidhatee jiru Amaara keessaa Oromiyaatti affeeranii uummata Oromoo irratti lola banuudhaafitu murteessanii ka'an jechuudha. Sanaaf akka mijatuuf waa'een tolee kun ka'e jechuun danda'a. Inni lammaffaaf inni baay'ee guddaan uummanni Oromoo kana kan beekuu qabu. Kana irra dibaan hin barbaachisu. Bilisiginnaa fi Impaayeri Itoophiyaa qabsoo Oromoo bakka lamatti baasee ilaala. Seenaa keessatti, seenaadhuma qabsoo Oromoo keessatti Impaayeri Itoophiyaa sun bilisiginnaas haa ta'u, yaadagis ta'u, maalis haa ta'u. Biyya sana keessatti kan aangoo qabu qabsoo Oromoo bakka lamatti baasee ilaala. Laakaan qalbeeffannee dhaggeeffachuun irra jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo gama baha Oromiyaatiin kan jiru. Arsii Baalee Harargee gama sanaan sochiin jiru sochii qeerroo haa ta'u yookaan sochii hidhatanii loluu haa ta'u akkaataa itti Impaayeri Itoophiyaa hubattu haala addaatiin hubatu. Sochii bilisummaa gama lixa Oromiyaatiin kan jiru. Hamboodhaa gadi darbee yookaan Hamboorraa kaasee hamma gara godaatti hamma Qellimoo Wallaggaatti sochii bilisummaa jiru gama biraadhaan hubatu. Kana lachan hubannoon Impaayeri Itoophiyaa bakka lamatti qooddee jirtu kun maal fakkaataa ka jiru ragaa qabatamaadhaan dhiyeessa.